waa'ee boonii fi mamma bayanirraa waa lama dubbadha. Dursa boonii irraa dubbadha. Nabi alayhi salaatu wassalaam badiin nama maraatu irra dabramaadha. Nama badii isaa ammoo waan halkan hojjete ammoo ol baasee mul'ise malee jedhan. Kanaaf har'an tana ammoo tiniin viidiyoo osoo abbaa manaa qabdu nama biraatii erguun sun dogongora. Irra deebitee ammoo tiniin hawaasa irratti wanni sun normaaliidha rakkoon qabu jechuun waan san jaalatudha. Kuni wasaa'ila zinatti hin gayan. Har'an tana ammoo tiniin hawaasadii ammoo tiniin tuffatte diinii nabiillee ni tuffatte hawaasa illee ni tuffatte abbaa mana keetii illee ni tuffatte. Rabbillee ammoo tiniin nama badii isaa mul'ise badiin isaa irra dabramtuu fi dhiifamni hin godhamuufi jedhee nullee dhiifama siin goonu. Har'an tana ammoo tiniin abbaan mana keetii silaa maal jechuudha qaba gaafa takka jette si gadhiisee ammoo maharii sirraa deeffatuu qaba. Hul'ii wanni jedhamu kanarratti ta'an gaafa haati mana ammoo tiniin isaa sagaagalummaa mul'iftee gaafa kana ammoo tiniin maharii irraa deeffatee hul'ii godhuudha qabaayu jedhan. Har'an tana ammoo inni akkas irratti jaalatuun ammoo tiniin dayyusummaa ammoo tiniin isaa mul'isa. Akkana jechuun ammoo isaa waa jechuu mitini. Nuti ammoo tiniin isani jaalanna garuu ammoo tiniin quuqama isaatiif akkana dubbanna. Har'an tana innis ammoo tiniin maqaa diinii qabataa maqaa sheekaa ammoo tiniin qabataa sagaagalummaan ni ta'a mirkaneessaa jira. Isiin normaaliidha wanni kun rakkoon qabu jechuun har'an tana osoo isaan ka walitti dabalamtu taate nama biraa irraa osoo ka ulfootu taate har'allee ammoo tiniin ulfa sana ammoo tiniin nama biraati osoo kadeettu taate normaalii jettaan jaarsa keetiin. Kuni shari'aa keessa hin jiru. Lammeessu ammoo tiniin wannan isiniin jechuu barbaadu. Hawaasni ammoo tiniin boonii een galchina jettan eenyuun mari'attan. Isintu nikaaya hidhe gaafa duraa isintu nikaaya hidhe. Rabbillee quraana keessatti ka dubbatu bar waliyyiidha kan nikaaya hidhu. Warra isiitii fi warra isaatu walitti dhufee nikaaya hidhe. Har'an tana gaafa waldhabbiin jirullee isaantu ammoo tiniin walitti deebisa isaantu ammoo tiniin addaan baasa. Har'an tana ammoo tiniin booniyyee hin galchina ka jettan namni ammoo tiniin mukarraan bahu namarraa baya abbaaf haadha isaa gaafattanii. Dubbiin takka abbaaf haadha bira yoo tarte abbaaf haati ammoo tiniin arda kennatti. Ardaa bira yoo tarte ammoo tiniin biyyaan gayatan. Har'an tana ammoo tiniin yooma haadhaaf abbaan nuu galchaa jedhanii ardaan nuu galchaa jedhanii. Yoo haadhaaf abbaan ammoo isaa nuu galchaa ardaan nuu galchaa haaluma sagaagalummaa saniin ammoo tiniin galfannaa yoo jedhan anarraa birrii 10,000 fuudhaa wallaahi haa galtuufi. Har'an tana eenyu mari'attan ammoo tiniin ardaa isaatiin mari'attanii warra isaatiin mari'attanii. Maaliif ammoo tiniin nu galchitanii yoo jedhanii isin gaafatan deebiin isin kennitan maa'in. Har'an tana ammoo tiniin nama badii ammoo tiniin normaal jedhu kana ammoo tiniin isin ammoo qarqaarree hin galchine jechuun maasii irratti qarqaaraa jirtan ammoo birriin isin guuraa jirtan sun badirra ammoo tiniin waan haqaa irratti ammoo tiniin birrii guurtanii itti galchaa jirtan. Har'an tana ammoo tiniin isintu nikaa hidhe yeroo dura isinii warri addaan baasu. Kanaaf obboloowwan kiyya diinii nabi eeggadha. Nuti haqa dubbataa jirra malee gara garanallee gorree jibbaa isiitiif takka jibbaa isaatiif dubbata. Sheek Roobeen dhugaa jiru dubbate. Naaf taateerta dhugaa Sheek Roobeen. Hedduun viidiyoo kee daawwadhee naaf ta'ee jira dhugaa saniin jedhaan. Sheek Roobeen naa ta'eera. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo seensu baga nagaa na taatan isin jedha hordoftoota koo. Egaa warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha. Har'a akkuma beekamu viidiyoo tokkoffaa isinitti agarsiisatan jira. Ka'umsa irratti dhageessanii jirtan jechuudha. Sagalee Sheek Roobeen waa'ee boonyee fi ustaazaa jaarsa ishee jechuudha irraa dubbatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi waanuma jiru lafa godhe Sheek Roobeen jechuudha. Viidiyoota isaa keessatti warroonni agartan yoo jiraatan wantuma dhugaa lafa godhe jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudha fi miciyyooni normaala jettee viidiyoon bahuun normaaliidha. Bakka normaala jette akkuma inni jedhuyyuu gaafa tokko gaafa si biyyatti galteellee ishiin tokko wajjin akka barbaade taasise normaala jette. Si jammar jechuudha hanguma nama tuffattu hanguma nama xiqqeessitu malee akkamitti namni miidiyaa gubbaa bahee raa'atee har'a jechuun namni ustaazota jira namoota jajjabaa baay'eetu jira achi keessa nama kuma meeqa irratti har'a normaalidha jettee abbaa manaa ishee birattis viidiyoon baatee abbaa manaa isheettis xiqqeessisee hundumtu akka nama xiqqaatti ilaale jechuudha. Sababa isaa beektanii isheetu xiqqeessee jechuudha. Waan inni jaalatuufis irratti beekte irratti ashqaabatti jechuudha.
እና kanaaf akkuma Sheek Roobeen jedhee tuni bultiidhaafis hin taatu akkasuma immoo warroonni galchuudhaaf tattaafatanii warri guurree galchinaa ustaazaa kanatti jettanii osoo isheen gaafa tokko waa taate yookiin immoo maatii ishee ala osoo galchitanii warri sun itti gaafatamummaa isintu fudhatee galchamu akkami maali ani kanan jedhu ani uummatuma keenya kanaayyuu gisee tokko tokko na ajaa'iba isin hojiin qabdanii kan hojii namaa keessa seentanii borcitan marra kattan abbaan fedhe haa galchu galuu baattu asitti haftu ishiin duras waa karoora galmaataa qabdi karoora galmaataa qabaattee har'a maaliif viidiyoo qullaa baatee raawwattee osoo jaarsa qabdu jaarsa biraa irratti jaalattee qullaa baatee waraabde jechuudha. Inna kanaafiyyuu tuni dhugaa rabbii bultii isin taatuuf jechuudha lumaa galatti. Inni biraa immoo warra qarshii guurtan kana na ajaa'iba. Qarshii kana maal gochaa guurtan? Maal irraan gootan? Sagaleen ishee hin jiraa barra. Sagaleen ishee hin jira jechuudha. Yeroo darbee yeroo ustaazuma kanaa wal lolan immoo isheen wallolti san si galchina qarshii guurreena ani qarshii dhimma isaa hin qabu naan guurinaa jettee turte jechuudha viidiyicha san irratti hojjedhaayu amma immoo naa guurati ustaazatti na galchaatti maalin jedhani sila hunduma dhirsa jalatti gabbaru moo maali dhafaa isheen akkanaa harakaan isheen akkanatti gootu kun jechuudha innaa hundi keenyayyuu keessattuu ijoolleen qibamoonni mana madaamii doolchee takka ittiin kennina abbaan warroonni biyyoota gurguddaa irran akka barbaada yaa godhan garuu isin qibamoonni mana madaamii jechuudha isheen akkasitti as qaabbacaa isin immoo ganaa ishee gargaartanii jaarsatti ishee galchitan maal akka ta'u dhugaa rabbi doolchee takka hin kenninaa qibamoonni mana madaamii doolchee takka hin kenninaa gargaarsa booniyeetiif jettanii yookiin booniyee jaarsatti galchitanii doolchee takka kenninaa jechuudha maal isheen maalidha harakaata haga gootu harakaata haga viidiyoo halkan namarra bultu maal mana madaamii keessa ishee hojjettee of jijjiiruu dadhabde fayyaa qabdi dhugaa rabbi intala fayyaa qabdu maal taate harka dhukkuma moo miila dhukkuma moo garaa dhukkuma moo ija dhabde moo naafa moo bal'aadha kan ishee gargaaranii naafa bal'aan hun biyya keenya keessa guutee jira rakkataa meeqatu jira algaara ciisu meeqatu jira isaan gargaaru wayya dhugaa isin hin jira jechuudha isaan irraa illee eebba argattanii waaqayyo biratti illee isa jaalattantan jechuudha. Har'a nama fayyaa qabu dhirsaaf neetii walitti galtu amma ishee silaa isheen dalagattu gaafa galtee isinitu gargaaraa biyyatti yoo waa isheen hin qabaanne ta'e isinitu gargaaraa dhirsa jalattis ajaa'ibuma kan nama keenyaa kun hin gargaarree galche maali isheen hojjetteef hin galchitu maal hojjechuuf biyya ormaa ta'icha silaa kun qaata ergastaatuma kanaan wal jaalatanii anuu kanan beeku jechuudha nuti ishee biraa kan mana badaa jirru hojjechaa hin jirru nama nu gargaara jennaa nu gargaaraa biyyatti nu galchaa jennaa osoo fayyaa qabu osoo hojjetan osoo dalagan annaa qimamochee wanta sinidhaamu mucayyoo kana doolchee takka baastanii hin kenninaasin hin kennina dhugaa sin jira baasta doolchee takka hin kennin isheen halkan misiijarii keessa bultii eessa hojii madaamii hojjetturee misiijarii keessa bultee viidiyoo waraabaa bultii isin immoo asii nuti hirriba keenya dhabnee as jechi guggubannee ganaa ishii gargaarree biyyatti ishii galche dem nyaattaa koottee dhabbaallata shafaafitti gurcuu qaaniin beenne tara safuun beenne dhugaan tara safuudhaan guddatte natti fakkaate akkuma Sheek Roobeen jedhe har'a iddoo safuudhaan guddatte mucayyoon tuni viidiyoo kanas bahee miti miidiyoo marraa baddii iddoo safuu hin qabaatte normaal jetti gana normaaliin hedduu ishee taadhumu na daasheen halka misiijariin keessa bultee raawwatteetti ifoonii formaatti bitatte jechuudha bitanii fi ergan ka maal gootiree halkan irraa qabbaneessaa bultee jaarsa qabu Surushii haa jedhu dhugaa rabbi akkana jibbisiiste mucayyoon kun surushii haa jedhu ustaazaa maraachite dhugaa rabbi innaa keesseen jedha hordoftoota kiyya kanaaf doolchee tokkotti hin kenninaa isin jechuu barbaada nagaa ta'a fayyaa ta'a ana Sheek Roobeen naa ta'ee jira akkasitti itti himimee Sheek Roobee abboo Sheek Roobeen kun dhugaa nama beekumsa qabu akkas tursi gaarii hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti baay'ee baay'ee.